jaalala keessatti garaagarummaa dhiirotaatii fi garaagarummaa dubartoota ta'an isiniif qabadhee dhufe viidiyoo gabaabduu tana keessatti wantoota sadii jechuudha. Garaagarummaa dhiirotaatii fi garaagarummaan dubartootaa inni jalqaba. Dubartiin takka yoo jaalala keessaa baate tasumaayyuu hin gaabbitu. Sababni isheen hin gaabbineef immoo jaalala san keessaa bahuudhaan dura aarsaa guddaa kaffalti dubartiin takka jechuudha. Tarii walitti mufannoon isaan lamaan gidduutti illee uumame badiin kan jaalallee ishee ta'e badii isaa sanaaf dhiifama gaafachuu dandeessi. Dabalataan immoo jaalalli sun akka itti fufuuf irra deddeebiidhaan aarsaa guddaa kaffalti. Tarii jaalalleen ishee kunillee afaanii baaseetiyyuu yeroodhaan booda sin barbaadu yoo jedheen sin barbaaduu sana dhiistee jaalala isaaf qabdu sana mirkaneessuudhaaf aarsaa guddaa kaffalti jechuudha. Kanaaf dubartiin takka jaalala keessaa bahuudhaan dura aarsaa guddaa waan kaffaltuuf gaafa jaalala keessaa baate immoo tasumaayyuu hin gaabbitu jechuudha. Gama dhiiratiitti immoo yoo dhufne dhiirri tokko jaalala keessatti walitti mufannaa xiqqoo yoo uumame jaalala san keessaa bahuudhaaf saffisa. Akkasumas jaalala san keessaa bahe immoo dafee gaabbiin itti dhaga'amu. Iddoo kanatti dhiirri tokko jaalala keessaa erga bahee dubartii biraa erga jaalatee yookiin immoo jaalalleen isaa jalqabaa sun yoo gaa'ila godhatte yookiin jaalala biraa erga eegalteen booda gaabbii guddaa keessa gala jechuudha. Kanaaf garaagarummaan dhiirotaa fi dubartoota gidduu jiru dubartoonni jaalala keessaa bahan hin gaabban, dhiironni immoo jaalala keessaa yoo bahan hin gaabban. Garuu kan gaabban erga yeroon barfatee jechuudha. Garaagarummaan inni jalqaba isa kanaadha. Garaagarummaan inni lammaffaa immoo dubartiin takka kana dura osoo jaalala keessa hin seenin dura hariiroo walitti dhufeenyaa dhiirota hedduu waliin qabaachuu dandeessi. Hariiroo walitti dhufeenyaa yoon jedhu haala walitti dhufeenya gaarii haala hawaasummaatiin akkasuma hiriyyummaa qofaan illee ta'uu danda'a. Akkasumas immoo dhiirota san keessaa tarii kana durallee gaafii jaalalaa kan isheedhaaf dhiyeessaa ture hedduu ta'uu danda'u jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isaan sana hundumaa dhiistee nama haaraa dhufe kana gaafii jaalalaa sana keessummeessite namoota waliin dubbachaa turte sana dhiirota waliin dubbachaa turte sana hundumaayyuu akka jaalallee qabdutti himtee ofirraa fageessite jechuudha dubartiin takka. Egaa kana dura tarii akka hiriyyummaa, akka obbolummaa, akka hawaasummaatittis ta'uu danda'u kan waliin isheen hariiroo gochaa turte. Haa ta'uyyuu malee dubartiin takka gaafa jaalala keessa seente isaan sana hundumaayyuu dhiirota sana hundumaayyuu ofirraa fageessite jaalallee ishee kanatti hafti. Egaa yeroo baay'ee dubartoonni yeroo jaalala keessaa bahan yookiin jaalalleen ishee ganee kan qoommaan itti dhagahame kan miidhama guddaa keessa galtu kan stress taatullee kanaaf jechuudha. Maaliif jennaan isheen namoota ishee cinaa jiru san hundumaa ofirraa reemuuf gootee nama tokkicha kana qofatti hafti. Isuma teessee eegdi yoom dawwalaa, yoom barreessaa, yoom wal arginaa yaaddoon hundinuu yaanni hundinuu isuma kana jechuudha. Jaalallee ishee qofarratti kan isheen of gattu. Gaafa akka caarraa ta'ee gargar ba'an miidhama guddaa keessa kan seentu dubartiin takka kan miidhama sanallee dandamachuu dadhabduuf koommaa waan itti dhagahamuuf jechuudha. Gama dhiiratiin immoo yoo dhufne dhiirri tokko kana dura jaalala keessa osoo hin seenin dubartoota hedduutiin walitti dhufeenya qaba yoo ta'e walitti dhufeenya yoo hin jedhu akkuma jalqaba jedhe walitti dhufeenya gaarii, hariiroo gaarii, hiriyyummaa gaarii yoo qabaate yoo ta'e dubartoota hedduu waliin jaalala keessa seenus dubartoota san ofirraa hin fageessu. Garaagarummaan dhiiraa fi dubartootaa isa kana jechuudha. Dhiirri tokko gaa'ila keessa seenellee bifa iccitii ta'een walitti dhufeenya sana hin dhaabu. Yoo tarii jaalalli sunillee milkaa'uu baate jaalala san keessa is ba'e miidhamni dhiirotaa agas mara miti jechuudha. Maaliif jennaan qoommaan itti hin dhaga'amu namoota kalee waliin hariiroo qabu san hundumaayyuu akkuma itti fufeetti jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf miidhamni itti hin dhaga'amu jechuudha. Kanaaf garaagarummaan inni lammaffaan isa kanaadha. Garaagarummaan inni sadaffaan immoo shamarri takka tarii walitti bu'isni isaa uumamuu hin uumaminis dhiira bartee san waliin itti fufuu barbaaddi. Inni kun gaa'ila keessatti illee wanta mul'atudha jechuudha. Yoo walitti bu'isni illee uumame yookiin ammoo tarii jaalalleen ishee
egaa dhiirri tokko dubartii takkatti yoo jijjiirame amalli isaallee kan itti jijjiiramu yoo ta'e amala isaa sana sirreessiteetuma isuma barte kana waliin itti fufuudha barbaaddi dubartiin takka jechuudha. Dhiiruma barte sana waliin itti fufuu barbaaddi. Wanti kun immoo gaa'ela keessattis jaalala keessattis illee ni mul'ata. Gama dhiiratiin immoo dhufne dhiirri tokko dubartii takka waliin yoo jaalala dabarsee yoo walitti bu'isni xiqqoonis uumame yoo ta'e ishee sana dhiisee dubartii haaraa baruudhaaf saffisa. Iddoo kanatti jechuudha garaagarummaan jiru. Dubartii haaraa baruudhaaf murteessa. Yoo walitti bu'isni iyyuu uumame iyyuu dafee kan jaalala keessa seenu jaalala san keessaa bahee dafee kan jaalala eegalu dhiirota jechuudha. Dubartiin takka jaalalli sun tarii yoo milkaa'ullee baateeyyuu gargar ba'an daftee jaalala hin eegaltu. Dhiirri tokko garuu dafeetu jaalala sana addaan kutee jaalala biraa eegala yookiin dubartii biraa baruudhaaf saffisa jechuudha. Dubartoonni immoo dhiiruma baran sana waliin itti fufuudha barbaadu. Amalli isaallee yoo badaa ta'e amaluma isaa sana yookiin danda'anii yoo danda'ameef immoo amala isaa sana akka sirreeffatuuf gorfatanii namuma barasa waliin itti fufuu barbaadu jechuudha. Dhiironni immoo garaagarummaan nurraa adda isaan godhu nama haaraa baruudhaaf dubartii haaraa baruudhaaf saffisu jaalala san battalumatti dhaabanii jaalala biraa keessa seenuudhaaf jechuudha. Egaa garaagarummaan sadan isiniif qabadhee dhufe isa kanaadha. Mee isin immoo wanta irraa hubattan komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Galatoomaa.